Waaw 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 baga gammaddeen jedha daawwattoota kiyyaa har'a guyyaan guyyaa addaati yoo yaa shamaa harka fuudhee kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan marattuu isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa guutuun qabaa galanni waaqayyoof haa ta'u har'as egaa waan addaatiin isiniif dhufeen jira egaa yeroo baay'ee viidiyoon koo wanna hin qabne irratti sinaa ta'u wanna sobaa irrattis waan hin fakkaanne irratti yeroo baay'ee hin haasa'u waan qabatamaa waan faayidaa qabu irratti yeroo baay'ee akkasi waan sana bitattan akka itti gargaaramtaniif viidiyoo nan hojjedha. Egaa yeroo baay'ee maal dubbachaan ture akka maabiraata hin qabne maashina uffataa nan qaba garuu maabiraata sochoosu maashina uffataa kana kaasuu danda'u hin qabu eelee biddeenaallee nan qaba waan hunda nan qaba garuu wanni nani dhaabee maabiraata du'aayi naa godhaa kadhannaa naa godhaa. Ijoollee madaamii qaqqaalii osoo jechaan ture. Egaa galanni waaqaaf haa ta'u edda kun amma qoxaarii yookiin ibsaan inni waan hundumaa sochoosuu danda'u nuuf galee gara torbee lamaaf hin sadaffaaf deemna jechuudha. Garuu immoo har'a waan hundumaa eelee koos siileffadhee firiijii koos banee ilaalee televezyiinii durumaanuu shii namarraa fudhanne sana fayyadamaa turre tiivii qofa fayyadamnaa jibbaasiillee hin fayyadamnaa garuu sagalee shaana jalaa jijjiiree ibsaan ishiin namarraa xalafnu suni haa ta'u malee waan akka maashina uffataa firiijii eelee biddeenaa waa hedduu oovinii waan hedduu jechuudha. Fayyadamaa hin turre sababni isaa maabiraanni inni namarraa fudhadhu sun kirrii qal'oodha waan dhufuuf naa sochoosuu hin dandeenye yeroo dheeraa fi turtii ji'a torbaa irratti rakkachaa ture jechuudha. Kushiinatti rakkachaa ture. Kasala yookiin abidda kana kanaan hojjetaa ture. Eelee biddeenaa ibidda irratti tolchaa ture. Viidiyoo baay'een keessan hin beektu. Viidiyoo isinii wawwaraaban ture jechuudha. Haa ta'u malee waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u yeroo isaatti wanni hin taane tokkoyyuu hin jiru. Egaa yoo waaqayyo si gargaare immoo dhugaa dubbachuudhaaf maabiraatuma kana wanni biraa Itoophiyaa ilaa safaraan illee kan walitti buutu waa'ee maabiraata kanaati jechuudha. Baqa safarri aasaa kennu maabiraata kanaa galfattee xaaxaa namaa aarii namaa hin dhaqxu jechuudha. Wanni walitti si buusullee safaraan maabiraatuma kana jechuudha. Kanaaf egaa har'a immoo isa dhumaa gara maashina uffataa ittiin deebi'e jechuudha. Maashina uffataa kaasee ittiin miicaan jira guyyaa har'aa kana wayyaa kan torbee tokko walitti qabee si'uma tokko miicee deebisa jedheetanii wayyaa kan torbee tokko walitti qabee garuu immoo gaa kunuu itti akkuma argaa jirtanii ittiin miicaa jira jechuudha. Torbee darbe keessaa biyyas mul'iidha biyya turree. Egaa wayyaan baay'ee awwaara ta'ee baay'ee xuraa'ee achi deebi'ee haa ta'u malee egaa tokko lamaan wayyaa kiyyaa itti naqee miicaan jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf torbee darbes mana waan hin turree fi wayyaan akka jirutti walitti baay'atee baadiyyaa yeroo deemnu sana egaa wayyaan kan keewwannee deemnu kan jala fudhannee deemnu hin baay'ata waan ta'eef sana walitti xirrig godhee guyyaa har'aa kanaa miicaan jira jechuudha. Maashina uffataa kana baay'een dinqisiifadhee yeroo tokko ijoollee biyya alaa jenna jechuudha. Meeshaa biyya alaa meeshaa jenna jechuudha. Wanta tokko biyya alaatti yoo argine biyya alaa jenna jechuudha. Maashina kana dhugaa dubbachuudhaaf biyya alaatti Beeruutitti ittiin miicaan ture ani maashina kanaan. Kunis ni jira maashina ishii xiqqoo kan manaas ni qabu. Garuu immoo maashinni ani yeroo sanaa kan isaanii ittiin miicaa turee fi kuni garaagarummaa hedduu qaba jechuudha. Akkaataatti fayyadamni isaa baqa walumaa galatti garaagarummaa hedduu qaba jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Keessattuu yeroo gannaa kanaa Itoophiyaa keessatti baay'ee si tajaajila maashinni kun. Maaliif yoo jettanii bakki ammatti yeroo qulqulleessitee xummurtee afuudhaaf goggoksitu suni amma jahaatti ofirraa qaba kan kiyya garuu dhugaa dubbachuudhaaf sadiirra yookiin afurirra yoo goote waanuma alatti haftuuf hin qabdu jechuudha. Goggogsitu gadhiisa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo gannaafa baay'ee nama fayyada. Yeroo bonaallee yoo dhuma bishaan isaa wajjin aftanii yeroo gannaa garuu isumaan goggogsitaniitu xarapheessaa yookiin waan ta'e irra bubuufattu isin goggoga jechuudha. Tokko kanan jaaladhe haalli isaas jechuudha. Meeshaan kun kwaalitii guddaa qaba. Baay'ee kiiloo 14 isiniin jedheera kan kiyyaa maashinni kun kiiloo 14 isiniin jedhe garuu kiiloo 14 hin fakkaatu sanaa ol fakkaata malee haalli guddina isaatii
sana ol fakkaata akkuma argaa jirtan egaa laargoo dhumarra itti godhee garuu omoon itti godhee ture jechuudha. Omoos itti godhe sababiin omoo itti godhee uffanni kun baadiyyaa keessatti baay'ee dhidhiitamaa ture sirriitti akka